السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا في جالتمتوتا هردفتو تراتا isinin jechuun barbaada akkasumas warroonni maatii kiyyan taane maatii kiyya taatanii jechuun barbaada warroonni maatii kiyya taatanii jirtu immoo hedduu tokko galatoomaadha galata guddaa namaa qabdu wanti yaaraan dubbachuuf jechuudha natti qorree miti garuu natti qorraan jiru wallaalchisuuf jedhee akkasitti uffadhe YouTube biraa irrattis viidiyoo dalageen dhufee viidiyoo makana wal fakkaatuudhaan inni hojjedhe dingata namtichi dabaraa jedhee tan beekaa cacallisaa iyyuu jira asirratti viidiyoo dalaguu jechuudha. Xiqqoonni sun fudhatamaa godhatu jedheetanii zim jechaa jira maaliif haasaan kiyyas tokko viidiyoon achirratti hojjedhu asirratti hojjedhu yoo tokko ta'e dingatallee na qabachuu danda'a jechuudha. Kanaaf jedheetan wallaalchisuuf jedheetanii akkasitti xaxadhee dhufe malee natti qorree hin jiru jechuudha. Akkasii isin jedha fuula kiyyallee kaameeraa xiqqoonan gurraachessa achitti kaameeraa addeesseen jira natti fakkaate asitti xiqqoonan gurraachessa jechuudha. Kan inni dhufeef maalidha beektanii wanti yaaraa dubbachuu dhufe jechuudha. Akkuma argitan egaa wanti yaa olii gad oofaa jiru mudannoo ishee mudate jechuudha. Jaarsisee gaaffii gaafatanii turan jechuudha. Interviyuu ta'ee ture interviyuu sana keessatti osoo jaalala isheedhaaf qabu otoo akka lubbuu isaatiitti jaallatu beektu akka itti jaallatu akka isaatti viidiyoo waraabanii baay'ee namatti tola. Baay'ee nama hawwata jechuudha akkaataa isaatti viidiyoo hojjetan jechuudha. Isa kana kan addaan baase amantii isaatii fi haadha isaati. Haadha isaa osoo hin taane iyyuu uummanni kan haadha jedhee akkana ta'e hin salphattee isheenillee salphate jettanii yeroo lammaffaa dogoggorte jettaniitu qeeqaa jirtu yookaanis immoo mata dureen isaa irratti barreessaa jirtu. No hin salphanne waan salphatte hin qabdu waan akkasii numa jira waan ta'eef rakkoon qabu amantii isheetiif jettee ittiin hiikamte malee kun waan rakkoo qabu miti. Amantii jechuun lubbuu ofiiti waan ta'eef rakkoon qabu. Kan biraattis dabartee heerumuu hin dandeessi. Daa'ima qabdii ganaa ijoollee mucayyoon innillee kan biraa deemee hojjechuu hin danda'a. Haati kiyya iccitii dhageesseetti iccitii isheen beetti haati kiyya biyya bakkee turte biyya kana keessa turre garuu waa ishee dhageessee jirti jedhee isaaf osoo hin taane kan haadhaaf osoo hin taane kanarra guddeessaa kan isaa irratti wal dhabanii waa'ee amantiiti. Ammayyoo isheen tole jettee amantii kiyya fudhattee nandee naa dhuftee numan jaalladha numan fuudhaa jedhe bara hin jibbine. Amantii maraxate malee hin jibbine gurbaan numan jaalladhatu isheen tole jettee amantii kiyya fudhattee amantii kiyya qeebaltee dhufte anaarrallee borullee numan jaalladha jedhee boo'ee bara. Nageessu miti amaariffaan illee isheen badaan nageenya iyyuu naa gala dhugaa rabbii. Kanaaf iyyuu gurbaatti illee hin murinaa. Innillee amantii isaa filate isheenillee amantii ishee filattee jechuudha malee jaalala jibba walirraa qabaatan yookaan immoo mucayyoon amala hin taane qabaatte olii gad deemtee dhiira kan biraa filattuu miti. Akkasin haasaa jirtanitti amma yuutuubii tokko irratti nan argaa akkasumas viidiyoo kukkutaa fiddanii akka waan mucayyoon fandalaltuu taatee bakkee keessa deemtutti haasoftu. Innillee akka waan dubartii biraa yookaan immoo jaalallee biraa qabutti haasoftu akkasii miti laa otoo nu hubatiin otoo tokkotti nu hubatiin xilliqittanii namatti murteessinaa dhugaa rabbii. Kan isaa irratti addaan ba'an haadha osoo hin taane amantiidha. Haati kooyyuu jedhe bara haati kooyyuu gammachuu hin qabdu jedhe. Sababii amantiin isaanii garagara ta'e irrattitu haati kooyyuu gammachuu hin qabdu. Garuu iccitii isheen kanaan dura mucaa qabdu maatiin ishee eessa jirti eessa maatiin ishee akkami jettee na gaafachaa turte garuu hin dubbanne jedhe. Nama amantii irratti wal dadhabne amantii kee jijjiirradhu jennaan morma koo na kutta malee hin jijjiirradhu jettee jedhe. Ati murteessinaa dhugaa sila wal jaallata amma walitti deebuu danda'u amma isaan maal isin akka abbaddu maa jajju. Nama gidduu gortanii walitti naqina nama walitti araarsuuf tattaafadha malee nama walitti naqina. Rabbi walitti isaan haa deebisu dhugaa rabbi walirraa bareedu rabbi walitti isaan haa deebisu malee isin bagi silama akkana taate laa mucayyoon daa'ima wallaalti waan feete gooti. Hin beektu bara waa'ee jireenyaa akkaataa bultii qabachuu midhaamina kana hin beektu reefu waggaa 10 meeqa guutte amma 18 taateetti moo 20 guutte hin guunne bara homaan beektu shamarran waggaa 18 20 malee 22 malee waa'ee jireenyaa iyyuu hin beektu bara abbaa manaa qabachuu hin beektu. Kanaaf jennaan gurbaan suni balleessaa hin qabu gurbaatti hin murinaa. Maaliif isaan amma yeroo ammaa kana keessa miti kan wal lolan qaata bara isheen bo'aa turte bara Facebook irratti nan argaa. Boossee viidiyoo gadhiistee turte viidiyocha immoo deebite kolfitee naannaa galuu dide malee qaata walii kan bar isin interviyuu kaleessa argitanii dubbattan malee inni gara torbeeyyuu caala beektanii. Kanaaf jennaani mucayyoon illee itti heerumuun balleessine bakka itti heerumtee jaallattee itti heerumtee innillee jaallateeti fuudhee kan isaa irratti wal dhabanii haadha osoo hin taane amantiidha. Amma ishin namoonni
tokko tokko haadhaan mari'attee fuutee yeroo duraa haadhaan mari'attee duwwa jaallattee jechaa jirtu jechuudha. Haadha isaatiin mari'atee miti. Haati koo harii baasii hin jaallatini intalli kun siif hin taatu hin jenneen bar haatisaa. Garuma amantiititti gammachuu dhabde malee. Kanaaf inni immoo biidicha keessatti jechuudha aarii waan qabuuf iyyuu waan isheen ajajamuu diddeef iyyuu maal jedhee duraan iyyuu nan balleesse nan tasaasate moo maal jedhe nan balleesse nan dogoggore durumaan iyyuu ishee fuuchuu koo yookaan immoo ishee wajjin wal baruu koo jedhe durumaan iyyuu dogoggoran qaba jedhe dhugaasaa jedhe dogoggora qaba dogoggorni qabu maali dargaggeessa qeerroodha suubboo miti isheen daa'ima qabdi inni daa'iman qabu isheen mucaa qabdi inni mucaan qabu sanarraan immoo qeerroodha. Kan inni balleessaa qabu dhuguma haadha mucaa fuuchuu isaatti balleessaa qaba. Inni dogoggore sirriitti dogoggorte gurbaa dhugaa rabbii sirriitti dogoggorte maaliif namni dubartiin bakka itti daffaramte yookaan immoo dubartiin mana itti deessee fakkeenyaaf biyya keenya shamarri mana itti deessee yookaanis immoo shamarri mana itti akka tasaa dhiirri ulfeessee akka kana deessee nama haati manaa farraa duutetu jalaa duutetu fuudha. Nama haadha manaa dabalachuu barbaade sadii afurfaatu fuudha. Malee qeerrooni dargaggeessi dhufeen fuudhu jechuudha. Inni akka isheen mucaa qabdu ergi jaallatee bare akka isheen mucaa qabdu duraan hin beeku ture. Ergi jaallatee jaalallee irraa qabee fiqirii keessa wal seensisaniitu bare jechuudha duraan hin beeku. Ergasii itti himte jechuudha ergi ni jaallate. Otoo duraan otoo hin jaallatin otoo inni jaalala keessa hin galin otoo itti himte ta'e kun hundaayyuu hin jiru. Kanaafiyyuu jechuudha otoo sin ta'e otoo ilma keessan ta'e maal jettu isin? Fuudhu jettuu? Otoo ilma kiyya ta'e hin fuusisu waan. Anuu nanaara bakka haadha tokkotti nanaara otoo ilmi kiyya durba bakkeetti daffaramtee mucaa qabdu ulfoofte nanaaraan fuusisu waan. Kanaafuu mucaatti murteessuun dura ofii keessanii bakka obbuusaati ilaala utuu sin ta'e. Fakkeenyaaf obboleessi kee sanfaa durba manatti deesse durba manatti ulfoofte fuudhe jaalala jettu kun jaalala. Hin aartanii isin itti baasuu baattaniyyuu jechuudha hin aartanii garaa keessanitti. Haati gurbaa kanaas garaa ishee keessatti aartee gammachuurraa dhabde malee baasii deemii jettanii waan xiyyaa kana nariine bara. Kanaafuu dogoggora guddaa qaba. Hin dogoggorte dhugaa hin dogoggorte. Maaliif nama takkaan heerumin dubara takkaan heerumin dubara waa'ee wayii takkaa hin beekin kan si madaalu fuuchuu sirra ture jechuudha. Malee haadha mucaa fuuchuun kee sirra ture sin jammar. Dhugaan dubbadhaa. Wallaahi leesh horma yoo ta'e yoo zarii kon ta'in isheerran goruun qaba. Bakka dhugaan jirtu dubbadha. Waan dhugaan jiru dubbadha malee dirqama deemee wanti yaadni zarii kooti dhiiga kooti Oromoodha jedhee gara ishee dubbachuun qabu. Badii qaba gurbaan. Nama akka keetii shamara akka keetii qeerroo akka keetii fuuchuu dhiiste. Amma wanti yaan suubboodha. Kanaafuu haati gurbaadhaatti qaanfatti bara. Hiriyoota ishee maal jedhuun gaafa naadha mucaa ilmi kee haadha mucaa fuudhee gaafa jedhanii hiriyoota ishee maal jedhuun itti qaanfatti bara. Baafteen dubbanne malee sababii gurbaan jaallatuuf baafteen dubbatanne malee itti qaanfatti. Utuu si ta'e intala kee duuriyyeedhaaf laattu. Ilma kee jechuudha dubartii manatti deesse yookaan immoo intala manatti deesse miidiyaa irratti miti mandaruma keessaa beekan iyyuu hin fuusiftu. Bakka gurbaa sanaa of buusaati ta'aati madaalaa lala jettanii mataa namaa irratti waliin baay'inaati. Dhugaa rabbii abbaan na dhaggeeffadha abbaan dhiistanii isaa malee. Namatti murteessinaa jaallate hin beeku jaallate. Amma immoo amantii isaatiif diige malee haati koo haariyyuu qabdii jedhe aaruu dandeessi sirrii. Ilma ishee barsiifattee bakka guddaa naagaa jettee itti dadhabdee maal jettee gaafa haadha mucaa fuudhu in aarti. Otoo ana ta'e nan aara bakka isaa of buuse bakka haadha isaatii of buuse nan aaraa jechuudha. Kanaafiyyuu jennaani jettanii mallafallafina gaafa waa haasoftanii gaafa waa dubbattan itti yaadaati wanti kun garamii akkam ta'aa jira garamitti deemaa jira jedhaati malee sanyii kee waan taateef qomoo kee waan taateef irra hin gorin bakka dubbiin jirtu hubadhuuti ilaalii jechuudha. Dhugaasaa dubbate akka kootti dhugaasaa dubbate badiin tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Yoo fedhanii amantii garaagaraatiin walitti deebi'uu danda'u nandeeffadha jedhe inni amma naa dhufnan nandeeffadhaa jedhe isin haadha gargar baasee minaamin እንደዚህ አይባልም እኮ akkasii galatooma jedha ulfaadhaa warroonni dhaggeeffattanii warroonni yaadi koo isiniif gala warroonni isiniif hin galle immoo negeetiivii haasoftuu jechuudha. Akkasii kan waan dhaggeeffattaniif